Hello, Ashama Harkafune, Dr. Ibrahim Ame Elamoti, Gaarda Gadebiet Ufe, Haga Kale Rakase, Wanuma Namakenna, Wan Nama Oromo, Kalotan Garborana, Wan Warduri, waanuma nama kennaa iddoo waan tokko tokko yaadadhe namoota beekullee dubbisee haasofsiisee waan irratti arra dubbachuu fedhu dhaloota haarawaaf nama waan seenaa uummata kennaa hedduu hin beekne egaanillee nama seera qoratee miti. Nama siyaasaa ammoo siyaasa callaa guldeemullee miti. Hataatu ammoo jiruun nu jiraannuyyuu jiruun teenne hedduun jiru siyaasati. Tanaafi akkuma nama waan hawaasummaa qoratutti gaafa garii akkuma nama seenaa qoratutti nuun martuu akkasitti uf laallee waan saba keenya bu'aa qabu jennu waan nam keenya barsiisuu qabnu yoo irra dubbanne dansaa yaadu irratti hundaa'e. Egaa waan kan akkan bahee dubbadhu wanni na godhu tokko kaleessa namni Oromoo ka dhalootan Booran ta'e nama Booruu dhaddacheedhan namalleen dhuunfan beeku nama ammoo waan isaa waggaa 25 dura dhagahee booda irra isa argee waliin taa'ee haasa'ee nama ammoo eegii waliin taa'anii haasawanii seena irra baratan gaafa inni ammoo addunyaa kan irra boqotu gaafa inni godaan waan isaa haga beekan dubbachuulleen waan tokko tanaafi waan egaa nama kennaa waan nama kanaa yoo dubbadhe dansaa namni an dubbadhuu fi hayyoota Oromootiif miti warra siyaasallee miti namum kenna nama dargaggeessamaan kana dargaggoota nama umriin isaa warra amreefu waan saba kenna barachaa jiran warra kanaaf egaalleen akka nama dhaloota warra durii fi warra amma ol dhufaa jirullee jiddu jira. Kanaaf waan tokko tokko waan yaadadhuu fi waan beeku nam keenya qabsiisu fedha. Egaa kalee galgala nama lama sadii dubbise namni jalqaba dubbise obbo Mallichi Jirmoo Diidati nama Oromoo as biyya Ameerikaa jiraatu. Mallichi waliin waan obbo Boruu dhaddachaa kaafne atabboo nam kan akkamiin beekta waan nam kana maa yaadatta jennee wal gaafanne waan kitaaba abbaa isaa ammoo waan Jirmoo Diidaa ta barsiiftuu qaballee haala kee barreessitellee akkasuma wal gaafanne maal yaadaa jirtanii wanni barreeffame hagam waan sila waan warra keessanii waan abbaa keessanii waan seena bardurii hagamtu barreeffame hagamtu hafee jennee waan kan cufaa waan guddoo wal gaafanne obbo Mallicha erga dubbiseen booda Mallichilleen namuma Booran keessa baratee Booran keessatti deebi'ee ummatu fi tajaajilee achi ammoo gaaf dargiin kuftee biyya keenyaa jiraatee baqatummaan achi biyya Ameerikaa dhufee ijoollee isaa armaa guddifatee ijoolleen isaa barattee taan maastersi fudhattee namni eegii biyya bahu eega akka adda addaa jira. Namni gari warra gugurdaa warra jajjabaa keessa dhufa wanni sin cuftinuyyuu biyyum keessa baqatanii dhufanitti hafti. Waan obbo Boruu dhaddachaa namni ani irraa waan inni yaadatu gaafadhe ka jalqabaa
mallichi jirmoo diidati. Namni lammeessoo obbo Ifaa Dirribaati. Obbo Ifaa Dirribaa biyya Ameerikaa jiraata. Nam durii dhalootan lafun Boorana keessatti achi dhalatanii achi baratee labsuun keessa bulchaa ta'ee ana mooyyalee bulchee warra mun waan isaanii dubbachuuf deemnu kanallee warra durii Booran bulche shaalaqa jaatanii irra kaasee obbo Boruu Dhaddacha kan cufa warra waliin hojjetanii warra ammoo wal beekan ka waan nam suni dhiiroo maan agartan maan dhageettan jedhanii nami gaafatu warra kanaati. Warri kun amma biyya Ameerikaa jiraatanii obbo Ifaa Dirribaa guddoo seena guddoo natti haasa'ee obbo Ifaan yoo waan Boruu Dhaddacha waan bar inni soordu hojjetu waan ammoo gaafi inni London biyya Ingilizii dhaqee na caalsila namni yaadachuu danda'u obbo Dr. Gosaayee Fiidaati jedhe. Dr. Gosaayee Fiidaa kana har'a walaasofne guddoo waan guddoo natti haasa'ee waan ani hin beekne wanni gari waan an beeku wanni gari waan ammoo nama lubbuun na dur jiru hawaan hedduu na duratti argan ammoo waan warri yaadatuuf waan warri beekan gaafachuulleen yoo gari seenan akkanaan barreeffamti. Egaa wanni waan an arra dubbadhu kana kan gabbadii dubbadhu na godhi tokko seenan nama seenan ummat tokko akka qancartu hin barbaadu. Nama Oromoo weellisaan tokko durii seenan hiyyeessin qabdu jedhe. Seenan gaaf nami keessa dhalate nami guddoo wa barate ka wa barreessu hin jiraan callaa seenan namallee qancarti. Seenan ammoo nam sila wa hojjete sila seenan nama dhuunfallee qancaruu hin qabdu ka ummata dhiisa. Kanaaf laf Boorana tan keessa nami barate bahee nami hedduun ka barat kun ammoo lafaaf biyyaaf saballee waan buufne ammoo akka nam tokkotti ya baratanii nami eegii wa barate akka Booranuu jedhe tokko nami wa baratilleen qaroon beekalleen tokko namuufi wa bahu kaan ammoo nam warra ufiiti wa bahu kaan ammoo warra bir dabree gosisaati. Ka irra ammoo guddoo wabahe nam lafaa fi sabaaf wabahe nami Booranaa nami barate Boorani kun ummata horsiise bulaa ka qarqar biyya jiraatu hawaasi Booranaa kun hawaasi Itoophiyaa irraa ummatii ka Oromoo Booranaa wanni inni guddoo adda hin jirtu ammoo seena adda qabu. Seenan adda ummati Oromoo kun ka kaaba jiraatu kibba jiraatu bahaaf dhiha Itoophiyaan iyyuu biyyi seenaa guddoo qabdu malee biyyi ummati isii bara bulchiinsa mootota ummata dukkan keessa jiraatu ummata literacy rating warra koloniin buletti yoo Ingiliizi fudhattan koloniin Ingiliizaa hedduun nami Ingiliiz jarab barate mani barnoota yuunivarsiitiin barachuun hedduun fulaa hedduutti illee nami akkasiin barate jecha. Itoophiyaan tun odoo political independence illee qabaatte Itoophiyaan ummatii isii barachuun sirna fiidaalii hama jalatti otoo ummatii hin baratin hiyyummaa hamaa keessa hiyyummaan barsuun akka ammaa hamtuullee niti ammoo ummatii magaala keessa hin jiraanne ka baadiyyaa keessa mana citaa keessa jiraatu ka mana dhoqqee keessa jiraatu laaftuu akkuma hiyyeessan lakkaa'amaa Itoophiyaan tun bara mootii Minilik taatumoo Haile Sillaaseen achiin duub dhufee ummatii biyyi kana odoo mootummaan Itoophiyaa walabummaa biyyi Itoophiyaa illee eeganii tiksanillee namni Itoophiyaa hin baranne. Booranilleen Itoophiyaa keessa Finfinnee irra fagoo jiraatu malee
doofummaan yookiin nam barat qaroo dhabuun wanni inni mainstream Itoophiyaa irraa wanni adda godhan jirtu. Goojjamillee dhande agarre, Gondarillee dhande agarre, wanni nu agarre hiyyummaan Gondarii fi hiyyummaan Goojjam ta Booranaa irra caalti. Jechuun tapha lolan akkas. Wanni waan hawaasi kun waa wal caalu fakkaatuu fi tokko afaan Amaaraa fa dubbata. Tokko namisa dhufee waanuma jechuun afaan Amaaraa beekuuf lafa Booran Gujii dhaqee Baalabbaat ta'ee warra fiidaalii ta'ee akkasiin nan bulchaa malee ummati Itoophiyaa tokkolleen ka jiruun isaa wal caaltee tokko qabaataa tokko ammoo hiyyeessaa waan qabu ka jedhan hin jirtu. Yoo iji sun ilaalle Booranni suma keenya dhiyaata ummati Oromoo ka Booranaa kun waayidansaallee uffata. Wanni gara Somaaleetiin seentu gara Keenyatiin seentu at least yoo magaalee gurguddaalleen yoo jiraachuu baate qaroomini dhibiini ka ummati Itoophiyaa warri jiddu galeessa jiraatu qabu kan namni gara Booranaa yookiin ummati horsiisee bulaa dhabe hin jirtu jecha tokko tan. Haa taatu ammoo ummatuma Oromoo ka jiddu galeessatii fi ka Arsii ka Gujii ka Booranaa yoo fudhanne Booranni kun bara Haile Sillaasee nami isaa ka barnoota ammayyaa kana gara Finfinnee fidanii Bishooftuu fidanii nami baratee mootummaa keessa hojii gurguddoo qabu hedduu jira jecha. Akka carraa ta'ee nami ka barate ka barnoota yuunivarsiitii seenee barate ka Booranaa bara Haile Sillaaseetii fi ka Dargiillee baay'inaan ka Gujii faa hedduu caala. Kun hagan beeku jechuun hagan barnootaa fi hagan seenaa dubbisee waa hordofetti ammoo namni barate ka Booranaa sun ka Finfinnee dhaqee biyya Ameerikaa as jechuun biyya Awurooppaa deemee barate ummata Booranaati fi bu'aa warri buuse maalii yoo jennee gaafanne namuma Boorana gaddeebi'ee labsuun keessatti hojjetee ummata waliin jiraatetti nami muraasa nami 5-10 hin caalle warra kanatti ummata kan qajeelchu motiveet godhu nam kenna fakkii ta'uun nam Boorana gaddeebi'ee ka dubri Booranaa yookiin fuudhee yookiin yoo dubri Booranallee fuudhuu baate Booran keessa gaddeebi'ee waan lafti sun qabdu nam waliin finni Booranaa keessatti hojjete nam Booran dur deemuu danda'etti akka tokko Boorana jijjiiruu danda'e nu jenne yaanna. Nami gara 50 ka barate ka Finfinnee taa'ee hojii mootummaa hojjete ka injiinera ka maandisa sun yoo ofii isaati wabaye yoo ilmaan isaati wabaye malee akkum nam sabaa fi biyyaafillee wan bayinitti. Those are people that actually lived a life professionally and whose contribution shall be regarded as maybe not relevant to the development of our society. Warra ammoo Boorana gaddeebi'ee yookiin sochii gabrummaa Oromoo miidhaa Oromoo irra jirtu xiqqeessuu irratti within the national political movement warra hirmaatee warra bu'aa buusee jira. Warri guddoo meaningful contribution ni qaban jennee nu yaannu warra kan. Warri ammoo baratee ka qoodii isaanii guddoo hin beekamne hedduu jira. Har'a kitaaba ka Ab Liiban ka Taadhii Liiban barreesse kana warra garii maqaa isaanii dhaha warra akka lakkoofsa faranjiitti 1947
nami Itoophiyayyuu gaafas warri yuunivarsiitiis man barumsaa seenanii baratan nam xiqqaa nami Booranaa ka mootii Haile Sillaasee ijoollee teessan barsiifadha jennaan ijoollee gosti xixiqqoo ta warri isaanii guddoo humni hin qabne fo'anii man barumsaa gara Finfinnee boarding schools achitti ergan warra baachii jalqabaa keessaa 1947 wanni kun amma waan ganna hagam jecha maybe 1947 now we are almost in year 2025 torbaatami hagam maybe torbaatami wayi ganna gasii dura warri man barumsa dhufanii ganna torbaatamii saddeetin dura yoo jenne warri dhufee man barumsa gaafas seenan tokko barata Abbakanoo Karrayyuu Dr. Abbakanoo boodarra nama veterinary doctorii ta'ee Dr. Abbakanoo Karrayyuu obbo Adii Huqqaa Dabbasaa Areeroo amma Dabbasaa Areeroo kana waan isaa yoo gaafa dhibi dubbachuuf deema Dambalaa Guyyoo Dheera Jaatanii Diid Liiban Duub Galma Duub Jaarsoo Duub Liiban Diimaa Jaatanii Galgaloo Dooyyoo Galgaloo Harsama Galma Jaatanii Gebraab Godoo Godaana Adii duub Gebraabin kun akkamiin warra kaan cufarraa maqaa adda qaba kunu waan warri seenaa qoratu nutti himu nami garii maqaan isaa maquma duriitiin maquma warri isaanii warraa kenne yoo amma jaatanii ali ta'an dhufuudhaan maqaan isaa kan durii gaaf inni man barumsa jiru kennameef Mabaatsiyoon Aliiti. Boodarra ammoo maqaan inni guddoo Booranni ittiin beeku Shaalaqaa nama kana warri kun amma Shaalaqaan faan warra baachii lammaffaati. Shaalaqaan asirratti Mabaatsiyoon Ali jedhamee maqaan isaan tuqamne jaatanii Aliiti. Gebraab Godoo kun ammoo maaniif aabbi taadhii liibanii maqaa isaa ka Boorana ka dhaloota sun dhiisee maqaa kanaan waan nam kana barreesse jechuun maqaa nam kana barreessan it begs a question. There is probably a reason behind that. Tambir dabra duuba godaana liiban godaana tuni amma godaana tuni nama bulchaa Baalee ture nama waggaa muraasan dura lubbuu dhabe godaana tuni warra baachii jalqaba warri ammoo gaafa nu xiqqeennan gaafa nu baran maqaa warra guddoon dhagaye Dr. Abbakanoo Karrayyuu kaan ammoo Duub Liiban kaan godaana tunniiti warri bara ammoo warra akka Halake Guyyoo Jaarsoo Halake Jaarsoo Karra jaatanii Dambalaa jaatanii muddaalleen warrum baratee hojii mootummaa gurguddoo yoo ani hin dogongoriin airlines taatu warruma baratee ogummaa baratan suniin professionally fulaa itti ramadamanitti warruufi wabaye kaan jaatanii soraa kaasa guutoo naman takka dhaga'e hin beenne Liban Kateeloo Qancoora Adii Sallees Jaloo the late Major Sallees Jaloo is a person whose history should have been written in a permanent ink. Among all the people that I mentioned, warra ammaka isaanii dhaye warra dhalaa jechuun ilmaan Boorana
nama finfinnee dhaqee wingeeti medaaneelimii barate haayiskuulit umure kolleejii seene yookiin military academy police academy biyya alaa as biyya ameerikaa dhufanii biyya awurooppaa deemanii warra baratan cufa keessa nam tokkotu ka seene adda qabu jira namni cuftinuu seena adda adda qaba warra nu amma maqaa isaanii dhoofne ka maqaa nu dhoofnee takka ammoo yoo warrummaan duri warra waliin barate warra beek male namummaan akkiyyaa ka waan oromoo hordofu ka waan booranallee guddoo qoratu warra kan nam garii legacy warra an hin beeku contribution warrallee hin beeku within the Ethiopian political system and civil service warri kun waan bu'aa isaan buusan faa jira ka garii barsiisa illee fuluma ramadamet nam barsiisa ka garii ammoo they went ahead and had second degrees and warra kan cuf keessa duuba nam an akka male seenan isa addi jedhee nam an guddoo garana nyaatu jira come here my daughter intalti tiyyi waanan dhuguu naa fidde maqaan isii imaan jedhani isiilleen wanni nam dubbadhu kun fuulduraa fi it's going to be for this time maybe it's going to be for her generations to come akkasii ayye so that people know that we have families and she brought me something to drink so anyways this time is for the Oromo and this time is for it is part of my strategy to educate and to empower and to inspire and then some of the times that we spend is the times that we probably could have spent in educating and guiding our children but if of course we want to go above and beyond so Salaka wani Major Sales Jallow it breaks my heart to know that among all these people one person was an Oromo nationalist of highest caliber nama baraduri sabboonummaan Oromoo nam dhalata boorana ta'e kalakki military ranki general ta'uu hin hawwin ka bulchiinsa keessa dhufee bulcha tahaa jedhee bulchiinsi mootummaa hojiin civil service jiruun qananii guddoo isaa hin hawwisiisin ka ummata kana cunqursaa fi dab ummati keen jal jiru jala baafnaa jedhanii warra qabsoo Oromoo makamanii aarsaa lubbuu isaanii gartee wareegan keessa tokko ka namni booranallee waan isa guddoo naasofne ka Oromoollee namni diqqoon qoodi inni qabu diqqaaniti gosi inni keessa dhalatetti nam seenaa barreessu guddoo hin qabne odoo namni seenaa barreessitu jiraate gaheen Major Sales Jallow it will not remain in the footnote of the Oromo history ammoo yoo garii seenan hiyyeessin qabdu malee namni seenan isaa hin qoratamne iddoo jira wanni irra gabbahee dubbadhee gabbahee arda waan kana hin dubbadhalle jedheef tokko waan kana garana nyaata so Sales Jallow warra he was in the military academy he was one of the instructors arda wanni an ammoo baradhe tokko I knew that he was a major a very fine person garuu gaaf inni gar Somaalet saayiboot isa waliin biyya bahee biyyi kana sab kana qabsoof jedhanii gaaf inni bahan he was an army major nama gaafa sidhanii Land Rover in deemu nam gartee very young super intelligent an army officer who was actually the head of the intelligence department of the Sidamo province
if this historical account is not right, I stand to be corrected. But that part I didn't know until today. But what I know was his contribution and how his name was mentioned. Maqaan isaa akkamii yaadatamee seenaa Oromoota keessatti, seenaa qabsaa'ota Oromoo keessatti, Booranii ammoo akkamiif waan nam kana haasa'uu dadhabaa? Is it because he was in a struggle that many people did not believe in? Or is it because we don't have many who write stories about those who died for a cause? Yoo namni Booranaa ka arra jirulleen waan nam kanan barreessine. Their stories will be written. I'm very sure. But it will not be written by the Ethiopian scholars. Nam Booranaa ka amantii maanii gul deemaniti. Ka garaa ofii faan deemaniti. Warra ammoo bori waan seenaa ummati kun qabdu. There will come a time when we say we don't care about those who have buildings. We don't care about those who served within the government structures, became provincial administrators or ministers, but we care about those who paid for our freedom with their blood. Gafa, when it comes to that point, Gafa sena warra hallu hinaqamnen, not as a footnote. Maybe when we will have a book about Shalaqa Sales Jallow, time will come. Maybe time has already come and it's time for us to actually put our resources into what we need to see. I myself, I was asking myself, what can I do? Maybe I will fund someone who has the capacity to interview, to investigate, and come up with more facts about his contribution, his life, and his death. And that will become a book. It breaks my heart to know that some of even the Oromo politicians, or like Obogalasa Dilbofa, when he used to talk about, what the late Major Salesa Jallow did to inspire them, to organize them, how they had to go all the way to Somalia to meet with him and learn from his experience in organizing an armed rebellion. Kunundumayu, it should not have been in the footnote of history. It is because it is the way it is today because some of our people ufillee nami seenaa barate yookiin seenaa beeku jechuun goota ta'u yookiin ammoo seenaa gootaa barreessu seenaa goota jechuun seenaa gootota kabajuun iyyuu kabajanii barreessuun ummata marginalize ta'eef sila waan guddaa. Sun jedhe duuba wanni an guddoo dubbachuu barbaade ardha waan obbo Boruu Dhaddachaati. Waan obbo Boruu Dhaddachaa itti deebi'a daqiiqaa maybe sa'aatii walakkaan booda waan warra baachii jalqaba baachii bara 1947 wanni kun beeki waan bara nun dhalachuun itti 1947 jechaani mootii Haile Sillaasee 1974 bu'e. That was long time ago jecha. Barsuni warri kunin ilmaan Booran keessaa Finfinnee fidanii barsiisanii warra kan keessa maqaa warri hafe Sora Adii kunin anu yaa waliin ak tokko yaa jal deeme taa'ee sagalee waliin nyaadhe yoonni haasoo caqasee
a very fine person, very flamboyant. Namigari Beki, some people are professionals. You live a life, you serve professionally. Some people are very critical, some are very happy to serve, happy to give back, but they don't stress themselves too much. Sora Adi to me is that kind of person. He served the Borana professionally. He enjoyed life. Afani yaballo kana kampi Sora Adi ani gafa warra kun tunu yuwani warra wan range land tatmo wan agriculture tatmo veterinary science wana kana barat nami dun. Sora Adi was one of them. And Sora Adi was a very fine kind of person, worked within the NGOs, and he lived a very good life. But if I have to maybe mention others that have gone way above and beyond, maybe there are others that I can talk about. Nami dhibini ka soddomaffa irratti tuqame Taadhii Liiban jaarsa am kitaab kan barreesse, a very fine book. Somebody has to actually wrote another book about him. Adoo inni lubbuun jiru. His is even another story. I'm coming live to tell you. Ijoollee am barattee maastersi lam qabdeen kan yoo afaan faranjii illee namni guddoon beekne afaanuma Oromoo kanaanii afaan Oromoo kan isa quba qajeelfatanii maanguddootu mtan. Odoo warri lubbuun jiru sometimes you can write an autobiography about a person when that person is alive. Better written when he's alive. They're capturing their memory. Sometimes their memory may not serve them the best, but they can tell you. Taadhii Liiban, jaarsi kitaab kan barreesse, warra baachi jalqabaati. Taadhii Liiban was within the management institute, and it is mentioned that before that he was also a teacher, a high school like principal, I guess. But later on he did his second degree in management and was on top of the Ethiopian Management Institute. Namni kun nama warra Boorana dhiyaatu, warra Boorana itti gad dhiyaate waliin jiraate, warra people who never assimilated to the extent they have lost touch with their people. Warra guddo Boorana dhiyaate, Booraan waliin jiraate. He talks about his relationship with the late Shalaqa Jatani. Jataniin wagga shaniin duuba 1952. 5 years after the first batch, jaarsi kun Jatanii Alii Taandhuu gaafa inni dhufe wagga shaniin booda man barumsaa Madaaniyaalamii achitti nuun cufti barannee jedha. Warri garii they went and attended Wingate School and duuba Taadhii Liiban namni kun duuba namaan dhalle guddoo waliin saayib taane achiin booda gaaf inni fulaa hedduu deemee baratu walumaa hordofnaa waluma odeeffannaa waan Booranaa yoo cufaa hin mari'annaa naaf inni obboleessaaf saayib taane guddoo waan Booranaa guddoo wal mari'achaa turree jedha of all of maybe the cohorts warra miila gudaanaa tunni miila kuno ka amma ka Sora Adii ka Taadhii Liiban warra kan cufa anaa fi Jaatanii Liiban hedduu walitti dhiyaannee waan jedhu guddoo barreesse kanallee yoo hedduu hin dubbataa hin dhaga'am. So Taadhii Liiban taadhichi jirmoo Taarii Diidaa Waarii Hooqaa warri kun baasii jalqabaati. Warri garii naman beekuniti yoo an ammoo shakku warri garii barsiisota fatahanii ogummaa adda addaa keessatti fuula adda addaa ramadamanii akkasiin namni eegii biyyuu fi itti gadi hin deebi'in yoo garii akkuma nama hundaan buqqifame kaani yoo fuula dhibiitti illee dhaaban
muki tokkollee yoo fula dhibii buqqisanii fula dhibii dhaabanillee fula birattillee hin biqilaa hin baallee fireellee hin horaa ammoo identity dhibii fudhatee akkasiin namni sun jiraata bifum suni yaadatama warra ammoo waggaa shaniin booda dhufe baachii lammaffaa ijoollee booranaa ta baachii lammaffaa ta 1952 dhufan keessa warri nu beeknu tokko shaalaqa jaataniiti shaalaqa jaatanii alii taandhu namni an beeku ka lammaffaa kaanuu akka malee guddootti dhiyaadhee beeku Sora Jaarsooti barsiisaa physical education Addis Ababa University keessa department head tahee nam durii Ethiopian Basketball Federation Athletics coach ta'e maaliif jennaan warri kun warra very fine scholars waan obbo Sora Jaarsoo yoo professor namni tokko ka physiology na barsiise biyya Gondaritti nam Gojjamiiti professorichi kun waan inni waan Sora Jaarsoo yoo inni dubbatu an jiruuti keessatti nama akka isaa an takka argee hin beeku jedha nama gam balchaa nama gam nam jaalatu nama uf caala nam dhibiif jedhe jiraatu jedhe yoo atabboo nam lafisaati ka dhufti taate ani ni jechuun ilaa namum sun laaluun si laalaa naan jedhe that was by the way he is now a very senior professor at Addis Ababa University Faculty of Medicine. Professor Kunduba waan inni naan jedhe ani jiruutu keessatti nama akka Sora Jaarsoo argeen beeku jedhe. That is very true. Nuun cuftinuu gaafa Addis Ababa University dhufne. Namni kophee hin qabne yoo kophee feete yoo kopheen Soraa sirra jiraattellee I myself, I have been close to him. I have seen how decent of a human being he was. But his legacy, his contribution within the Ethiopian or the Oromo system has not been properly. Another person, Nami Senas Isasila, Sochi sporti fi athletics Ethiopia keessatti gaheen yoo gari amma warra durii warra boodarraa jaarsa amma koochii Hayilee Gebresillaasee tokko fa'a warra suniin dura bara Hayilee Sillaasee people that we never heard about we don't even talk about their contribution to the development of the Ethiopian athletics waan amma bara Abbebe Biqilaa faca'an sun who used to coach these guys who used to actually you know, Athletics Federation Ethiopia, nami coach godhen basketball team, yo Yugoslavia deeman, yo Europe deeman. Do we know? That was Sora Jaarso. Duba maqaa warra baachii lammaffaa kana hin dubbisa. Abduuf Jaldeessa. Kalamaffaa immoo Adii Bulbulee, Baqqajaa Jirmaa, Barraaqoo Cumoo, Bilaal Diidaa, Bunayya Jaarsoo, Boruu Halakee, Bukuree Daawwaa, Bulee Diidaa, Diid Goollichaa, Galgaloo Areeroo, Gaayoo Halakee, Godaana Dhaddachaa, Godaana Qottoo, Goollichi Godaanaa, Goollichi Halakee, Huqqaa Jirmoo, Jaatanii Alii, Jaatanii Liiban, Sora Jaarsoo, Xachee Adii,
Taroo liiban, taaroo liiban, waaqoo adii, waaqoo moluu, waariyoo areero, waariyoo diida, waariyoo godaanaa, waariyoo guyyoo, waariyoo jirmoo. Warri kunin warra Booranaa ka barsun barnootaaf Finfinnee fidanii man barnoota oolmaa keessatti ijoollee barattee haayiskuulii xumurtee tagar hedduu warra kolleejii barattee digirii jalqabaa ta lammaffaa biyya alaa deemanii baratan warra kanaa jecha. Warra kan keessaa kamtu Boorana deebi'ee uummata Oromoo Booranaa tajaajilee anini baachii jalqabaa ka reefuu sanitti keessa nami akka malee faasineetana godhu tokko Duub Liiban. Angaaf tokko jaalki amma Semaalin jedhani Semaalin abbaa guutuu na dhaga'u mala. I actually one night talked for hours talked about Duub Liiban. He actually is one of the people that actually personally influenced me. Akkam biyya Booranatti illee deebi'ee dubra oduma fulaa hedduullee deemnee hariiroo fi waan adda addaallee keessa dabarre maqaan kennallee namuun barate doktorii annami akka malee everybody has his own legacy. Bara Haile Sillaasee sunitti bar dargiitti nami Booranaa ka biyya Ameerikaa dhufee baratee maastersi jechuun biyya Ameerikaa dhufee yuunivarsiitii irraa ka digirii qabu. A very fine economist. Nami dhufee Booran dubra Booranaa baadiyyaa dhaqee fuudhu. His history should have been written in golden ink. That was a life of a very confident human being. There are many of them. Ilmaan Booranaa ta'amma namii dhalatee digrii qabaatee bulchaa ta'ee sun cuftinuu waan ofii qaba waan ittiin himan qaba. Ka dubri Booranaa jaalatee I don't care whether she had an education or not. I shall not define dubran fuudhuu qabu naman fuudhuu qabu waan dubra afaan Amaaraa beektu ta buddeen naa dhaabuu beektu ta fulaan dhaqu nafaan dhattee no he said I have a history haadhirra abbaarra ummata keessarra qaba dubri Booranaa ta baadiyyaa ta loon guldeemtu tan fuudhee niitii godhadhee ilmaan. That legacy, my friends, is a legacy of a man. It's actually a story that not only a book, kitaaba jiruu isaatiniti waan asoosam. Someone can write a fiction based on a true story about the life of Duub Liiban, Mr. Duub. We have not had a book written about him. Moving isaan baan kitaabi isaa hin barreeffamne, but still he was a legend whose history shall be written and whose story shall be told for generations to come. That was Duub Liiban. Warra jalqabaati. Warra lammaffaa keessa ammoo somebody that I personally had been close to that I could say I knew was Sora Jaarso. I thought Sora Jaarso belonged to the first batch, but he did belong to the second batch. And Sora Jaarso was a fine human being. Professor
um, I mean professori kana barsiise Kawani Sanatasai, he still the way he described his character it still amazes me. He loved him because he thought nami inni biyyi ala nummaan kun odoo fi waqodhu danda'u. He said he did above and beyond. He take his salary and he would feed us. He said, minda ofi fudhate nu nyaachisa jedhe. Haq ufi minda wanni inni fudhate haq inni warkaa fidhatutti jedhe. He lived to uplift others, whether that person, whether the others is a man that came from Gojam or Gondar, it did not matter to him. Kaboran leen gargaar, warra waliin hojjetullee akkasuma namummaa isaanii irratti hundaa'ee odoo nam waliin caalsifnee odoo miine with integrity, with professionalism, nama akkasiin jiraattee nami Professor Yeqooyi Abbabee yoo Dr. Yeqooyi Abbabee Addis Ababa University keessa jiraate inni namgan yoo akkam diqqaate maybe 75 illee ga'a. If somebody wants to write a book about the legacy and the life of Sora Jarso, go and talk to Professor Yeqooyi Abbabee. Dhaloota nam Gojamit. If you write a chapter about how he describes Sora Jarso, and then you would write maybe a very fine book. And the rest is about his contribution within the Ethiopian education system. At Addis Ababa University case, he has been a department chair for years. And he lived a life and that life maybe nami Borana Kabarate or they did not, some of us didn't have the wisdom to actually know that if you don't write a history, then you have no history. History doesn't come only from kings and rulers and namo pidio kes tae bulcha ana tae kadre jinnijan kechol bay minister. No, that is not how you write history. History is not always about rulers. Okay? Kanafu sena ummata waan gadaa dubbif baranne waan ummati keenya qabu. Arda yoo ummata ka Oromoo ka Boorana, unless we write stories about these giants, wanni arra jiru ujoolle dubartii ka kumaatamaan gabbaatee harka dhaafaarsitu. That's all you see. Male, that is not something that stands out, right? Wanni Boorana arda yoo ujoolleen kum tokko gabbaatee faaruu waaqataatimo that sunini waan nyaatan. You are not going to write any unique story about Pasteri kum tokko qabaatimo, qeesii kum tokko qabaatimo. That is not a story that you can sell to the world. The story of these people is a story that you can sell. You can define your identity. Tanafi arda wani warra kana jaatanii jaatanii ali taandhu shaalaqa tokko amma I actually went to Toronto. I'm Toronto dhaqee Canada ji'a muraasan dura. Nuun cuftinu nami gari seenaa hin beennallee ofiin jenna. Waa illeen hordofna. Hagam akka nami keennallee wal hin beennallee achum kanum keessa baranna.
godaana qottoo nam jedhani nam booranaa ka Torontoo naannoo jechuun sun qubatu kitaaba inni barreesse arge. Godaana qottoo kun durii he was a pilot. Warruma barate warra nam reefuu maqaa isaaniidha keessa nam tokko. He was a colonel, like Yondo Wongorin, he was a military pilot. Naanno Asmaraa kan jiraate. And godaana qottoo duubam kitaaba barreesse. Uus jedha. Uus jechuun kun inni prophecy jecha. Nulleeni gaafa waajjira HIV AIDS keessa hojjannu. Actually told him that we had a newspaper. We wanted to publish news about our HIV intervention. Waan sochii ittisaaf to'annoo HIV AIDS ka Oromiyaa keessa waan hojjan buletini jiji'aan waan maxxansinaa maxxansi suni anaa fi obbo Umar Goobe wal mari'annee namni yoo gari where you come from will inform you what you want to do, how you want to name things. Jennaani isi wanni nu hojjannu kun yoo gari waan namni argu ka gari waan namni hin agarre. Waan booranillee akkanuma horii wanni godhanitti mardhumaan horii irraa wadubbisani. Maaniif kitaaba keenya kan maaniif waan maxxansin kana gaazexaa kana ma uus hin jenneeni jenna. Uus jenneen uusitu namma yoo afaan nam faranjiitiin namatti himane it's like a prophecy. Waraagu waan gari waan namni dhibiin hin dubbifne kanum laaltee waan sun dubbisu. Duuba obbo Godaana qottoo I can say warri amma miilisa every one of them are so educated that they can write a book about their own. Namni tokko amma ka kitaabii isaa gamman barreeffamin Dabbasaa Areeroti. It breaks our heart. Waggaa 20 dura hoteelii Giyoonitti hayyoota Oromoo beektota Oromoo walitti qabnee kitaaba Dabbasaa Areeroo barreesse kitaaba odoo kun hin maxxanfamin kitaaba taadhii liiban odoo hin maxxansin peejii gara 1,000 ta'uu ni mala ka jaarsi sun barreeffate harka qabu. I was almost so close to funding the publication of his book. Nam kennat wal jaliyyaane walii guddoo wanni loobiin goone kitaabii jaarsi suni ka Dabbasaa Areeroo agar dhalle hin maxxanfamin hafe jecha. He could have been a published author about the Oromo history, whether what he wrote about was factually correct or not. He did it in such a way that he went to all kuta Oromo qabdu cufa keddeme maanguddo Oromo hayyu Oromo cuf dubbise. Some of the accounts seenaan Oromootu akkinami ittimu addadda. Seenaan Oromoo kaanimuu fi ka'aab Qaanbarra Godaanaa himu addadda. Qaanbarra Godaanaa waan Koreel Dafaraasa. Waan Koreel Dafaraasa waan shiftaa waraana Haile Sillaasee ka nageelle gubbataa waliin ta'anii sochii waaqoon guutuufa sochii shiftaa ittiin to'atan. So seenaan Oromoo akka namni itti himu yoo atin Qaanbarra Godaanaa gaafatte Qaanbarra Godaanaa jaarsa maanguddoo Boorana guddaa wanni inni sitti himu waan baruuf jiraata. Sulleen history tokko dhar hin qabdu. Koreel Dafaraa waliin akkan taane nu ammoo warri barata akkan dhufne ab Qaanbarre bari sun bara Oromoon hacuucamti kaan bilisummaaf qabsaa kaan ammoo waraan mootummaatti gurmeessee akkan godhee qawweetti kennee lafee kanaafu
كورل دفرة دي في سينا كورل دفرة قبس ورمو تبركنا كيسة مكي سينا سنتي مني أكدبي جديد جالستم. I did not say what he told me was correct, factually correct. Colonel Dafara is an army colonel. Borana hin dachisa. Laftesan ega dajada. Shifta furra dajada. Warri kan ammo Haile Sillaase nu uce nu islami laf dhabne nu oromon biyyi dhabne mootii Haile Sillaase jalatti hin bullu Somaaliyaa bilisummaa argattee biyyi taate nulleen hin bilisomne dhe qawa fudhate sulleen seena tokko. How we actually reconcile all of that history is how we actually akkinami barat reconcile godhani dabbasa areero seena Oromoon yoo feete Mount Ararat irra dhufti jedhmo as long as he can say I heard this account from Mr. X and X, Mr. So and so, that is how you write history. Somebody will rectify the wrong. You're the one going about it, you counter argue. But anyways, dabbasa areero kitaabii isaa gammaa barreeffamuu dhabuun sulleene hafto seenat. It should be written. His contributions to our history shall be revealed. He will have a published book. Kanafi Godana Qotto, an interpretive history of the Oromo people jedha from antiquity to the modern era. A very beautiful, well-written book, and I would like to see more books written in the coming few years. Tan jedhe chapterin ten talamaffa boqonna lamaffa waan duuba waan jaarsi keenya dhiifama kaburu daddacha deebi'ee haasawa live streaming kunin kana indaba. I want to honor his life. I want to talk about him. And maybe what I say, wanni an jechuuf deema ammoo warri seenaa isaa bor qorachuuf deemuuf ammoo wanni ta'a. Gartee akka materially where to start. Ijoollee waa barreessuu dandeettu, ta warraa, ta biyyi jirtu, Hussein Ali, Hassan Ali, Murattu, dubartiin, people warra kan amma ijoollee ta waan beekuuf jedheeni nam biyya alaa jiru callarra waan eegina akkuma amma waan jirmoo diida qabballee ala kee barreessa warri jirmoo diida ammoo ka barate ka biyya ala ciisulleen kanuma garuu ka seena barreessu nam rabbiin ammoo inspire godhu nam magarte somebody who is inspired 25 years old 30 years old. So it doesn't have to be a children of that family, but another person who knows how to write, who has been inspired. Tanafu hora bula debana video ten talammafa waan jiruuf jireenna ab boru daddachaas ofna deebi'anu caqasa.